Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 53 Chaayinaan galteewwan isaanii qaraxarraa bilisa taasisuuf jedhame. Mariin nagaa Iraanii fi Ameerikaa jidduutti taasifamaa turte addaan hordofuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan walii galtee barbaadde bilbilaan isa qunnamuu akka dandeessu guyyaarraa dhaamsa dabarsuun dhaga'ame. Suudaan Kaartuum keessatti walgahiin dhimma nageenya lammiilee Oromoo Eertiraa fi lammiilee Suudaan hirmaachisee nageenya waaraa fiduu irratti mari'atanii jiru. Dargaggeessi magaalaa Finfinneetti adaadaa isaa haala suukanneessaadhaan ajjeesee murtii du'aan itti adabamu waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Iraan to'annaa ulaa Hormuzaa irratti taasistuu cimsuu wal qabatee gatiin boba'aa guutuu addunyaatti guyyaa har'aa dabalee oolee jira. Daawwattoota fi hordoftoota garee miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Guyyaan irraa eebila 27 barra 2026 kanneen dambeessin dhageessifne hanga fotoota garee miidiyaatii amma bal'inuu duuddaansin. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 53 Chaayinaan galteewwan isaanii qaraxarraa bilisa taasisuuf jedhame. Chaayinaan caamsaa tokkorraa eegalee biyyoota Afrikaa 53 galteewwan guutumatti qaraxarraa bilisa akka taasistu miidiyaaleen biyya Chaayinaa gabaasuu irratti argamu. Faayidaan taarifaa zeeroo Chaayinaa biyyoota Afrikaa 53f kennite caamsaa tokko bara 2026 irraa eegalee hojiirra oolaa kan jedhame yoo ta'u, murteen Chaayinaan kennite kun hariiroo daldala Afrikaa Chaayinaa sadarkaa haaraatti kan ceesisu ta'uusaa hubatamee jira. Keessattuu ala ergitoonni biyyoonni Afrikaa gibira osoo hin kafalin oomisha isaanii gabaa guddaa Chaayinaaf akka dhiheessan balbala guddaa saaquu isaa kan himamaa jiru yoo ta'u, imaamanni Chaayinaan taarifaa zeeroo biyya isaanii hojiirra oolchite kun guddina Afrikaatiif carraa haaraa akka uumu pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping ibsanii jiru. Chaayinaan kanaan dura biyyoota Afrikaa 33 faayidaa taarifaa zeeroo waliigaltee kan qabanii fi biyyoonni Afrikaa 33 gibira irraa bilisa ta'uudhaan gara Chaayinaatti alergii kan galchaa turanii fi kan ergaa turan yoo ta'u, yeroo ammaa kana imaammatichi biyyoota Afrikaa hafan akka dabalatu ibsamee jira. Daldalli Chaayinaa fi Afrikaa jalqaba bara 2025tti doolaara biiliyoona 222 gahee kan ture yoo ta'u, hojiirra oolmaa taarifa zeeroo kana erga kana booda lakkoofsi kun daran akka dabaluu danda'u eegamaa jira. Murteen Chaayinaa kun daldala jijjiiruu qofa osoo hin taane investimentii jajjabeessuu walitti dhufeenya dinagdee Afrikaa fi Chaayinaa daran cimsa jedhamee eegamaa jira. Mariin araaraa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti taasifamaa turte addaan cituu hordofuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imala isaa duraan gara biyya Paakistaan taasisuuf karoorfate haquu eegabeesseen booda ammaan booda Iraan mariyyoo barbaadde bilbiltee dubbisuu dandeessi jechuudhaan dubbachuun dhaga'ame. Mariin araaraa Ameerikaa fi Iraan biyya Paakistaan keessatti taasifamaa turte guutumatti kan addaan citte yoo ta'u, ministeerri dhimma alaa biyya Iraan Abbaas Araghaajiin dilbata kaleessa gara biyya Raashiyaatti imaluudhaan pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin wajjin mari'achuun gabaafame. Araghaajiin pirezidaantii Puutiin waliin eega wal argeen booda miidiyaalee mootummaa Raashiyaa gabaasaniitti jiran akka gabaasanitti Iraan humna guddaa addunyaa ta'uudhaan if dandeessee jirti jechuudhaan qabsoon uummanni Iraan walabummaa isaaniitti taasisaa jiran baay'ee dinqisiifachuudhaan Raashiyaan dantaa uummata Iraanii fi naannichaa eeguudhaaf akka hojjettu mirkaneessanii jiraachuu beeksise. Puutiin akkasumallee hoogganaan olaanaa Iraan amma Ayatollah Mojtabaa Khameneiin kan abbaa isaa Ayatollah Ali Khamenei bakka bu'e imaanaa fi kaayyoo abbaa isaa galmaan gahuu akka danda'u ibsuudhaan kunis ammoo Iraan hoogganaa jabaa argachuu isaa ibsee jira. Pirezidaantii Tiraamp dhukkaasa dhaabuu baatii lamaan dura yeroo hin murtoofneef dheeressuu beeksisuudhaan garuu mariin kallattii marsaa jalqabaa biyya Paakistaanitti Iraanii fi isaan jidduutti Islaamabaad keessatti taasifamaa turte waliigaltee malee xumuramuutti mufachuu ibse. Iraan sagantaa niikuleeraa irratti marii kamuu taasisuun duratti Ameerikaan qoqqobbii Strait of Hormuz irratti keesse akka kaaftu gaafattee jiraachuun ibsame. Kaardiin marii hunda qabna isaan hin qaban garuu yoo haasa'uu barbaadan bilbilaan dubbisuu danda'anii jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraanii fi dhaamsa dabarsuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii kana dubbate guyyaarraa Fox News irratti gaafii deebii taasiseen hoggaa ta'u, Iraan immoo Ameerikaan hanga kaayyoo isii hin jijjiirretti ammas waliigalteedhaaf qophii akka hin taane beeksiftee jirti. Cufamuun Strait of Hormuz kan dhiyeessiin bobaatiif oomishaalee qonnaa biroo dhibbantaa 20 keessa dabran yoo Ameerikaan qoqqobbii kana kaafteef marii niikuleeraa irratti ni mari'anna yaada jawwee jirte qofa waliigalteen dhufuu akka danda'u beeksisuun dhaga'ame. Oduu gama biraatiin ammoo waliigalteen dhukkaasa dhaabuu Israa'eel fi Libaanos gidduutti taasifame qormaata keessa jiraachuun dhaga'ame. Ministeerri fayyaa biyya Libaanos haleellaa qilleensa Israa'eel wixata dabre kana qofa raawwatteen namoonni 14 du'uu kan beeksise hoggaa ta'u, Israa'eel haleellaa shororkeessummaa karoorfatte fashaleessuuf tarkaanfii ofirraa ittisuu
jettee qayyaamte Hezbollaan garuu qaama walii galtee kana akka hin taanee fi Iraan deeggaruun mirga isii akka ta'es irra deebiidhaan beeksifte. Raayyaan ittisa biyya Israa'el Defense Force gama isaatiin gammoojjii Libaanos keessatti dabalatee kibba Libaanos hundatti haleellaa boombii raawwachuu akka danda'u akeekkachiisee jiraachuun dhaga'ame. Suudaan Kaartuum keessatti walgahiin dhimma nageenya lammiilee Oromoo Eertiraa fi lammiilee Suudaan hirmaachisee nageenya waaraa fiduu irratti mari'atanii jiru. Walgahiin kun dhaadannoo waraanni ni gahaa kan jedhu kan qabatee jiru yoo ta'u gaanfa Afrikaa keessatti waraanaan raafamaa kan jiran lammiilee boqonnaa haaraa laachuu irratti akka xiyyeeffatamuu qabu walgahicha irratti bal'inaan irratti mari'atamu. Irratti xiyyeeffatamuu akka qabu maddi odeeffannoo Suudaan Sunaan gabaasee jira. Walgahii magaalaa guddoo Suudaan Kaartuumitti qophaa'e kun qondaaltota nageenya biyyoota Afrikaa Oromoota lammiilee Eertiraa fi Suudaanota kan waraanaan raafamaa jiran kan hirmaachise yoo ta'u dabalataanis lammiilee Somaaliyaa fi lammiilee Tigraay gaanfa Afrikaa irratti hirmaatanii jiru. Waraanni gaanfa Afrikaa keessatti gaggeeffamaa jiru irra hedduun isaa lammiilee ofii walirratti garagaluudhaan boqonnaa haaraa kan wal dhoorganii fi misooma barbaadaa kan jiru ta'uu isaa walgahicha irratti kan kaafame yoo ta'u hawaasni kanaan dura waliin jiraataa ture duudhaa aadaa walii beekuun nageenyaaf dursaa yookiin nageenya waaraa argamsiisuu fi misooma gaanfa Afrikaa dhugoomsuu akka danda'amu walgahicha irratti kaafamee jira. Kanaafis waamichi nageenyaa dhihaatee kan jiru yoo ta'u akka maddeen odeeffannoo kunniin addeessanitti hawaasni nageenya isaa eeggachuun birmadummaa isaa akka kabajamuuf hirmaattonni walgahichaa gaafachuu isaanis gabaafameera. Dargaggeessi magaalaa Finfinnee keessatti adaadaa isaa haala suukanneessaadhaan raajjisee turte murtii du'aatiin adabamuun dhaga'ame. Namni adaadaa isaa irratti ajjecha suukanneessaa raawwate ja'amuun himatame murtii du'aa itti murtaa'uu isaa poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee guyyaarraa beeksise. Daayirektoreetiin waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee akka ibsetti yakki kun gaafa guraandhala 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa yakkaatti kan raawwatame yoo ta'u poolisiin eegareeffa nama eenyummaan isaa hin beekamne qaamni isii gar tokko mancee argameen booda odeeffannoo jiraatota irraa argachuudhaan qorannoo taasiseen booda qorannoo taasifame irratti reeffisuun kan dubartii Warqanash Hayilee jedhamtu umrii waggaa 36 hojii dabalataa gumurukaa hojjechaa kan turte ta'uu erga addaan baaseen booda poolisiin kun himatamaan maqaan isaa Shaamballa Mulugeetaa jedhamu ilma obboleessa isii hoggaa ta'u yeroo gabaabaaf isii wajjin jiraachaa akka ture irraa gahuu beeksise. Guyyaa yakki kun itti raawwatame hojii irraa gara manaatti deebi'uun booda waliigaltee dhabuudhaan mana keessatti erga wal lolaniin booda waliigaltee dhabuu isaan jidduutti uumameen aariidhaan adaadaa isii haala suukanneessaadhaan ajjeesuu poolisiin magaalaa Finfinnee qorannoo taasiseen beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee ragaalee walitti qabuudhaan qorannoo erga xumureen boodallee galmee yakkaa qaama seera kabachiisuuf dhiyaatiin manni murtii olaanaa federaalaa kutaa lidataa manni murtii yakka lammaffaa himatamaa kana balleessee jechuudhaan erga ragaa sassaabeen booda himatamaa kanarratti murtee du'aan murteessuu guyyaarraa poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisa jiraachuun gabaafame. Itoophiyaa keessatti yeroo garaagaraa gochi suukanneessaan daa'immaniif dubartoota irra kan raawwatamu yoo ta'u dhimma kanarratti koomishinii mirga daa'immaniif dubartoota hagammaatti komiin dhiyaatullee furmaata kan ilaalle ta'uun ibsame. Yeroo garaagaraatti waggoota 4 dabran kana keessatti Itoophiyaa kutaalee garaagaraa keessatti daa'imman umrii 15 gadi akkasumallee dubartoota irratti yakka gudeeddaa fi ajjeechaa dabalee jiraachuun ibsame. Iraan to'annaa ulaa Hormuzaa irratti taasistuu cimsuu wal qabatee gatiin boba'aa guutuu addunyaatti guyyaa har'a dabalee oolee jira. Kanuma wal qabatee naannoo Oromiyaa keessatti iddooleen tursiisaa boba'aa konkolaataa tokko dabaree qarsiisuuf qofa maallaqa hanga 5,000 gaafachaa jiraachuu isaanii maddeen gabaasaa jiru. Waraana baha giddu galeessaatti eegalee wal qabatee Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra gahuu dhabuu isaaniitti wal qabatee Iraan yeroo irraa gara yerootti dhaadannoowwan garaagaraa taasisaa kan jirtuu fi ulaawwan Hormuzaa irra dooniiwwan hedduun bilisaan akka hin darbinee fi ugguraa taasistuu Ameerikaa wajjin waliigaltee irra yookaan geettus ta'e kafaltii malee kana booda dooniiwwan kamiyyuu akka hin dabarsine Omaanii waliin ta'uudhaan hordoffii taasistuu cimsitee akka itti fufu dubbachuu isheetiin wal qabatee gatiin boba'aa guutuu addunyaatti dabalaa oolee jira. Kanaanis wal qabatee guyyaa har'aa dooniiwwan ulaa Hormuzaa irraa gara Iraan imalaa turan Iraan duubatti deebisuun dooniiwwan 38 kallattii jijjiiratanii jiru. Uggurri Ameerikaan ulaa Hormuzaa irra keessaa jirtu hordofee dooniiwwan ulaa Hormuzaa gara Iraanitti imalaa turan 38 kallattii jijjiirachuu maddeen gabaasaa kan jiran yoo ta'u duula waraanaa baha giddu galeessaa Ameerikaan qarqara ulaa galaana Hormuzaa irratti gaggeessaa jirtuun dooniiwwan Hormuzaa irraa gahan Iraan imalaa turan 38 kallattii akka jijjiiratan taasifamee jira. Suuraan socho'aa ajajichi qoodan akka agarsiisutti dooniiwwan gara Iraan darbu
darbuuf imalaa turan dooniiwwanii fi helikoophtaroota waraana Ameerikaa wayita dhorkaman kan mul'atan yoo ta'u Iraan hanga ammaatitti mariiwwan kamiyyuu Ameerikaa waliin taasisuuf fedhii akka hin qabnee fi tariitii immoo waliigaltee kan taasisanis yoo ta'e hordofii hulaa Hormuzaa irratti taasistu cimsitee akka itti fuftu ibsitee jirti. Dhorkaa Ameerikaan ulicha irratti geggeessaa jirtu hordofee gatiin boba'aa guyyaa irraa gara guyyaatti daran dabalaa kan jiru yoo ta'u sababa kanaanis biyyoonni miseensa neetoo dabalte biyyoonni hedduun Ameerikaan komachaa kan jiran yoo ta'u akka gabaasni Voice of Emirates mul'isutti dhimmicha ilaalchisee bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp har'as ibsa kennee jiraachuusaa kan ibsan yoo ta'u murtee hulaa Hormuzaa irratti kennamu cimee akka itti fufu Ameerikaanis dhaadataa kan jirtu yoo ta'u dhiibbaan kun biyyoota Afrikaa dabalatee guutuu addunyaa irratti gatiin boba'aa guyyaa irraa gara guyyaatti akka dabalu taasisee jira. Kanaanis naannoo Oromiyaa keessatti poolisoonni, tiraafikoonni fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu buufata gaazaa irratti sirna eeggachiisuu fi konkolaachiftonni saffisa isaanii boba'aa akka guuttatan qindeessamuuf ramadaman konkolaachisaa tokko dabarsuuf jecha gatii maallaqa hanga 5,000 malaamaltummaadhaan fudhatamaa jiraachuusaa ibsamaa jira. Buufanni gochi kun itti heddummaataa jiru keessa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti heddummachaa jiraachuu gochichaa kan ibsamaa jiru yoo ta'u gochi alseerummaa kun keessumayyuu magaalota xixiqqoo kanneen akka Meennaa Abbichuu Sulultaa Kurraa Jaldeessaa keessatti bal'inaan akka mudataa jiru ibsamaa jira. Konkolaachiftonni seeraan ala boba'aa guuttachuu barbaadan hedduun isaanii boba'aa argachuuf jecha guyyoota 5 ol dhaabbataa waan jiraniif maallaqa dabalataa kan boba'aatiin alatti akka kafalaa jiranis kan ibsamaa jiru yoo ta'u dhimma kanarratti maddeen akka himanitti hanqinni boba'aa ji'oota lamaan darbaniif waraana baha giddu galeessaa uumamee mul'ate buufata gaazaa irratti jeequmsi olaanaa walitti bu'iinsa namoota gidduutti akka uumamus taasisee jira. Kanaan gamatti daballiin gatii boba'aa hedduu kan dabale hawaasni olii gadi imalus geejjiba dhabee karaa irratti rakkachaa jiraachuusaa ibsama.